jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa sagantaa keenyaaf faaya aartii torbanii qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Qopheessee kan isiniif dhiyeessu Jibriil Muhammadii hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa isiniin jenna. Egaa qophiin faaya aartii keenyaa irraatiin sirboota babbareedaa dheenna kana bahee kan weellisaa Ittiqaa Tafarii, weellisaa haaraa maqaan isaa Doonii Aankoo yookaan immoo Rufaa Rufee jedhuu fi weellisaa beekamaa fi jaalatamaa Ahmad Ibroshee isiniif filannee ergaalee sirboota kanneen keessa jiran kan waliin laallutaa hanga xumuraatti nu faana bu'aa isiniin jenna. Biyya dhiigaaf lafee godhan ijaaramte biyya of kabachiistu kan diinaa gamte Rufaa Komaaloo wallaalchisanii Rufaa Rufee wallaalchisanii Noofis bilisummaa noofis walabummaa noofis bilisummaa noofis walabummaa siiwa bilisummaa waantu siiwa bilisummaa bilisummaa. Egaa jalqaba irratti torban kanaaf sirbaa weellisaa qabsaayaa fi jaalatamaa Ittiqaa Tafarii kan torbee kana bahee mata dureen isaa Oromummaa jedhu kan ilaallu ta'a. Isa duratti garuu artistii Ittiqaan nama qabsoo Oromoo keessatti gahee leencaa baatee fi aartii Oromoo fuulduratti tarkaanfachiisedha. Ittiqaan baay'inaan sirboota warraaqsaa sirbuudhaan kan beekamu, sirboota babbareedaa onnee sabaatti horan hedduu hojjetee uummata biraan ga'ee jira. Ammas biyya dhiigaaf lafeen ijaaramte Oromummaa jedha. Biyya dhiigaaf lafee godhan ijaaramte biyya of kabachiistu kan diinaa gamte faajjii kee tolkaafnaa kan ittiin beekamte diina kee mancaafnaa kan sitti deeggamte walabummaa kee hawwina Oromiyaa kabajamtuu biyya. Weellisaa Ittiqaa Tafarii sirba kana keessatti akka maqaa keetii hamma maqaa keetii fuudheen barreessinee eessaa hanga eessaa jalqabuu sodaadhee waan ani hin finneef arsittii waa maraa haadha gootowwanii mee eenyu siin jedhu moo calliseetuma biyya abbaa kiyyaa jedhee siin dhaadadhuun Oromiyaa tiyyaa kabajas siin malaa jechuun biyya teenna guddoo hunduma dandeesse haala bareedaa fi miidhagaa ta'een faarsee jira. Akka maqaa keetii amma maqaa keetii fuuleen barreessine eessa hamma eessa jalqabuun sodaadhee waan ani meessine arjitti waa maraa haadha goototaa meenyu siin jedhu moo calliseetuma biyya abbaa kiyyaa jedhee siin dhaadadhu. Wiirtuu sirna gadaa galma dimookiraasii furtuun balbala Oromiyaa tiyyaa kabajaasiif mala addunyaa jaalala. Soorettii haadha hiyyeessaa dachii waa maraan badhaatee galanni kee hamma naaree jechuun oolmaa Oromiyaan ilmaan ishee fi kan baraatiifis oolte haala bareedaa kanaan ibseeti jira. Soortuu haadha hiyyeessaa yawwistuu ambadaare Oromiyaa yoo galanni kee hamma naare soortuu haadha hiyyeessaa yawwistuu ambadaare Oromiyaa yoo galanni kee hamma naare soortuu haadha hiyyeessaa yawwistuu ambadaare Oromiyaa yoo galanni kee hamma naare Oromiyaa biyya too Oromummaa dhiiga koo Oromiyaa biyya too Sumatu nubia, sumatu nubia, domu ilmange si dapat nawardia, domu ilmange si dapat nawardia. Weellisaa Ittiqaa Tafariin sirba kana keessatti waan kitaabaan barreeffameen dhumne gaggabaabsee haala bareedaa ta'een dubbatee jira. Korommiin ilmaan ta'e itti cittee mormaa diddee waanjoo ormaa jechuudhaan wareegamaa fi aarsaa bara baraan ilmaan Oromoo Oromiyaaf jecha kaffalaa jiran harmaa fi harma muraarraa hanga morma kenna muranitti aarsaa isaan kaffalaa jiran dubbatee jira.
dallee guutara kan lubbuu siif laatu waa ittiin gaabbitu lafee keetiin lafee dadhabsan malee si dadhabsiisudha haadha safuu duudha humna siin dorgomu mormi eessaa fuudha budduuqsee harkasaa kan waaqni badhaasee harkormaan hir'isu ilmaan kee wal taane acheerraa jabeessina ganni kennimmisu. Egaa itti aansuudhaan sirba baay'ee bareedaa ta'ee sirba dhiyeenna kana hojjetame kan weellisaa lafaa dhufaa dooniyaan koo yookaan rufaan rufeen sirbeen kan isin daawwachiifnu ta'a. Mata dureen sirbicha kanaas rufaan rufee jedhamu. Weellisaa Dooniin maafan bulleessitaa angooticha butee daakeen bulleessine maafan nadheessitaa ana mala malee kaayyoof sinneessine seeyidha malee miti dubbiin akkati yaadde nanni bindamme humna kan keen orma gargaarte jechuudhaan kan eegale. Weellisaan kun sirbaan ergaa bareedaa of keessaa qabu gurra ummataatiin ga'eetii jira. Bulleessita angooticha butee daakeen bulleessine mana deessita ala malee kaayyoof sinneessine ma bulleessita angooticha butee daakeen bulleessine mana deessita ala malee kaayyoof sinneessine seeyidha malee miti dubbiin akkati yaadde nanni bindame humna kan keen orma gargaarte. Itti dabaluun weellisaa Dooniin nas fakkaatee sis fakkaatee adda nu baasuuf kan ololuun as dhiyaatee dhufe yeroon bira gayuun ooluun farda kan kennaam tabbatti ol kaachisanii durnu wal beeynaa wal nu wallaalchisanii jechuun sirba qeenxee kanaan ilmaan Oromoo ilmaan abbaa tokko wal wallaaltee afaan taateef ergaa bareedaa dabarseefii jira. Milkaa'u jira taatee kan nu gidduu nyaatuun si faa'u hin dhiisu maaddii ulfina qabu kana ormaaf laannee maaliif bullaa gabu garaa lama maaliif bullaa gabu ormi nyaata maaliif bullaa gabu garaa beela maaliif bullaa gabu ormi nyaata maaliif bullaa gabu. Nas fakkaate sis fakkaacha adda nu baasuuf kan oolu itti yaade dhufee yeroon bira ga'uun oolu farda kan keenya taphatti ol kaachisanii durna ol beekna wal nu wallaalchisanii farda kan keenya taphatti ol kaachisanii durna ol beekna wal nu wallaalchisanii. Deebodhee beelahee argaa kee dharra'ee siif jedhee dhama'ee aniin kee rarra'ee atuu hin haftu sin eegaam guyyaa dhuftu si beekaas jedheeti jiraam. Deebodhee beelahee argaa kee dharra'ee siif jedhee dhama'ee aniin kee rarra'ee atuu naftu sin eegaa guyyaa dhuftu si beeka kalloo koo maaloo guyyaa dhuftu si beeka lalgaaddisee koo guyyaa dhuftu si beeka kalloo koo maaloo guyyaa dhuftu si beeka lalgaaddisee koo guyyaa dhuftu si beeka. Kan darbee inni dhufaa jirus hedduudhaan antooftaa argee alagaa baafna of jidduudhaa jechuun kan sirbe weellisaan Qacaleen kun sirbichi sirba jaalalaa fakkaatus dhiigoofiin sheekoodhaan kan sirbamedha. Kan darbee inni dhufaa jirus hedduudhaan antooftaan argee alagaa baafna of gidduudhaan.
Weellisaa Addooniyaan koo sirba kana keessatti shira diinni nu sakaalee ofirraa baafna malaanii somni yoo iddoo dhaalee gaaf tokko hin mooya dhugaanii farda kan kennaa taphatti ol kaachisanii nuti wal beeynaa wal nu wallaalchisanii jechuudhaan qaama abaaramaa ilmaan Oromoo gargar diigaa jiru tokkos komateetii jira. Shira diinni nu sakaalee ofirraa baafna malaanii somnis yoogaa iddoo dhaalee gaaf tokko mooya dhugaanii farda kan keenya taphatti ol kaachisanii durna ol beeknaa wal nu wallaalchisanii farda kan keenya taphatti ol kaachisanii durna ol beeknaa wal nu wallaalchisanii. Itti aansuudhaan sadaffaa irratti sirba bareedaa weellisaa Buulessi bara duriirraa kaasee sirboota babbareedaa qabsoo hedduu sirbuun kan beekamu weellisaa Ahmad Ibroosheem kanneen kana baasee immoo ergaalee isaa waliin kan ilaallu ta'a. Mata dureen sirbichaas bishaan morma ga'e jedhama. Bishaan morma ga'e abbaadha jeessa hin feenu jireenya akka kummaa keessa shukullee keetaylee bilisa ibbaaf. Weellisaa Ahmad Ibroosheem nuti Oromoonni falmaarraan dhaabbannu hanga yeree teennaa murree murteeffannu duraa fi boodatti fagoo fi dhiyootti fala biraan qabnu jechuudhaan weellisaan Buulessi kun qabsoo malee bilisummaan akka hin argamnee fi walabummaan dhiigaan dhufu afaan aartiin dhalootaatti lallabee jira. Artist Ahmad Ibroosheem sana qofaatti osoo hin dhaabin adoddii ilmaan Oromoo irratti diinni raawwate har'allee nu dhiisaa hin jirre kalee fidheen gaddaas kan ta'aa jiru warra abboonni isaanii harmaa fi harka nu muree har'allee ilmaan isaanii morma nu murtee mukatti nu fannisaa jirtus sirba kana keessatti bareechee kaasee jira. Mataalee murtaanii faaffanneeftanii reefka keenya irrattis hubadhaa ibidda sheetanii. Mataalee murtaanii faaffanneeftanii reefka keenya irrattis hubadhaa ibidda sheetanii. Eegichi gabrummaa kaayisin jaartanii. Itti dabaluun sirbuma kana keessatti kan nutti raawwate gocha suukaneessaa afaan qawwee qofaatu bilisa nu baasaa jaalattus jibbitus kana furmaanni isaa jechuun uummanni keenya filannoon inni qabu hidhannoo qofa ta'uu weellisaan kun dhaameefii jira. Weellisaa Ahmad Ibroosheem sirbuma kana keessatti diinni ilmaan Oromoo yoo qabaattan balaa gurguddaa samiirraa gadi buusaa yoo feetan immoo dhiiga kennan ibidda qabsiisaa jechuun bishaan morma gahee abbamaa ajjeesaa jechuudhaan akkuma mammaaksi Oromoo jedhu lukkuun haatee waan ofiin qalte fuute jedhamu hammeenyi diinni ilmaan keenyaaf qabu deebi'ee akka isaan miidhu sirba kanaan itti himee jira. Yoga batambala gurguddo samiirraa gabbuusa dhiiga keenyaanillee dandeessan ibidda qabsiisa.
Yogaba tambala gurgutto samira gabusa Iga kenyanile dandesan ibita kapsisa Bisha mormagae apara jeza Infenu direnya Ranga kumageza Chukule ketaine ilisa ibafu Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummatarraa sagantaan keenya faaya aartii torban kana sirboota babbareedaa dheenna kana bahan qabannee kan isiniif dhiyaanne kanneen armaan olii kana fakkaata qopheessee kan isiniif dhiyeessan Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltu nafaana ture qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafan waliin turtii gaarii jecha miidiyaa keenya subscribe gochuun akkasuma immoo peejii keenya follow gochuudhaan nu daawwadhaa isiniin jenna galatoomaa. Ebu bilisummaa gadollee marrannee dhaloottuun Somaalee hamuutuun sunamnee bilisummaan tola hin jirtu yoomillee Noofis bilisummaa noofis walabummaa noofis bilisummaa noofis walabummaa siiwa bilisummaa waantu siiwa bilisummaa Bilisummaa